الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أمة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيجا بليان كينيا إيجا سلامتا ورا جنتا ولر سلام منه أكما غرتي غرتن أرى خيسموتان إسنيف قبه dhimmi gartee irratti haasa'uudhaaf yaanuus dhimma gartee lammii teenya warreen ganda isaanirraa sababa hongeetii yoo caamsaadhaan buqqa'aniitii fi akkasuma warreen rakkachaa jiran hundaahu gamanaan gartee dhiiroo maaliif furmaanni waan ji'u obboleeyyan kiyyaa wajjin haasa'uudhaaf yaana gama gartee mirga kiyyaatti kan argamu obboleessa keenya ustaaza keenya qaalii ustaaz Sa'iid Abdurrahmaani gama gartee bitaa kiyyaatiin kan argamu sheekha keenya sheekha gartee beekamaa Sheekh Jamaal Yuuyyaati. Dhimmi gartee irratti haasa'uuf yaanu dhimma lammiif waan ji'u asirra gartee waliin irraa dabarsuuf yaana dhiiroo namoonni gartee kaa buqqee kun nama gartee kaa wanni gartee maal je'e gaarri raaree gallaalee qofallaan raareen dhimmi wanni gartee na mudate kun siis numa mudataa jetteen jaan kanaaf wanni kun dhimma gartee waliigalaa waan ta'eef waan kanarratti irraa wajji haasa'uudhaaf dhufne jirra buleeyyan keenya. Dhihaadhaa isin jenna gamanumaan gartee gama keessummoota keenyaatiin isin dabarsa mirgaa kiyyaatti kan argamu guddaan eegalla nuti gama gartee ustaaz Sa'iidiin isin dabarsa mee ustaaz Sa'iid keessummoota keenya kana irra salaamadhu gamanumaan gartee waan irraa haasa'u yaanuuf fuuldura gartee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبليانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليانك يا بكم جرتنت نجا في سلامتان تيجسين هاجي سويتشا وبليان حدودك سلا مالف قرتك الناس بالناس جاني نمني هندينو نمان نموان تاتف وبليانك يا نتياران تنجمني وصنتين لميلتنيا تن mana isaanirraa buqaa jirtu taqabeenya isaanirraa buqaa jirtu haadha beelanduu jirtuu fi daa'imman akkasuma kararra olii gayyaa jiran hedduu gisee arkinu obboleeyyan kiyya nama rifachiisani saniif warroota biyya alaa akkasuma hayyootaa fi akkasuma namoota hedduu jechuu gartee gaa ija ummataa qaroo kan ta'an akkasuma namni lammii isaa bakka bu'ee yeroo hundaa'u beekamtii qabuu fi akkasuma namni gartee waa hojjechuu irratti dandeettii qabuu fi akkasuma namoonni gartee diinagdee qabdanis gamanumaan wanni isinidhaaf noo osoo isin jirtanii lammiin teessan hin dhumini biyya alaa fi biyya keessa warri jirtanis hayyoonninis akkasuma warri gartee namoota miidhaman kana keessatti nama gartee ijaan gartee deemuu ijaan hin qabne ka deemuu hin dandeenye jira miidhamaa jira akkasuma gartee fayyadabaa jira tadadhabbii qabdu jira tadaa'imman akkasuma nama gartee nyaateetu haruma kana deemee sila nama bira gaa saniifuu godinaalee oromiyaa keessatti keessaafuu bahaa akkasuma lixaas gartee gaa hedduu keessatti argamaa jirti akkasii arraan tana gartee gaa rakkoo tanaaf du'aa illee goonu yoo waan biroo dadhabne ammoo namoonni fakkeenyaaf biyya alaa jirru kan baha oromiyaarraa yookaan bakkoota biroorraas ta'eetuma oromiyuma keessa ilmaanuma oromoo taanaan biyya alaa jiru akkatti lammii isaa gargaaran kana bakka birootti gargaaraa jiranii jazaakumullahu khairaa isaanii jecha warri hin gargaarin akkamii gargaaruu qabaa jedhanii irratti wal mari'atanii akka gartee rakkoo tanaaf waan danda'anii wal bira dhaabbatan isin jennaa mee gamanumaan hangana jeetiin gara obboleessa kiyyaatti dabarsa. Maasha Allah ustaaz Sa'iid waa hedduu irraa gartee nuuf kaase dhimmi gartee lammii teenya lammiidhaaf rakkoon isaanii teenya beelti isaanii teenya dheebuun isaanii teenya daaruun isaaniitis teenya waan jettu asumaan gartee isinit dabarse namuugaa bakka jiru hawaasa saadaa katte dhiyaatu akka gargaara asumaan dhaamsa isinit dabarse akkuma inni jeegaa naannawa gartee baalettis hedduudha namni gartee rakkachaa jira harargee keessattis karaa gartee kaakunoo miidhagaa kana aanaa gartee fadis karaa gartee miidhagaa kana namoota hedduudha sababaa gartee caamsaatiin buqqee jira namoonni gartee naannawa gartee sanirraa gartee karaa biyya alaa jirtan waan qabdaniin akka gartee gargaartan biyya keessaatis biyya alaatis namu waan qabuun akka gartee gargaaruu asumaan gartee dhaamsa gartee dabarsuu gartee barbaanneeti akkuma rabbiin ju'u maa cindakum yanfadu wamaa cinda Allaahi baaq wanni isin bira jirtu ni dhumti waan gartee rabbi bira jirutu hafaadha
qabeenya keessan kannadhaadha anaatu gartee keeysa isin kaaye ammaas ayata biraa keeysatti وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وان كيسا أن إسن كاي ربنا دا ملاك ومن قد ملك بيني خزاتي واني ملاك إسن قد إسن برا ولك برا نما راب سادا ربين جا كبين ربين سكنة فيا ربين سكنة دلقت حواس خيتي يا تدو جتون أم سغنيا نوتيس غوان دندنيون غمنوان سغلي غرتي توفي غرتي بربانيتي ميغا إندي رئيسو أماس غما غرتي شيخا خينيا شيخ جمال يوجاتني سندبرسا inninis gaa asirraa dhaamsa gartee kanaaf waan qabu asumaan gartee isinitti gartee haadhaammatu sheyni boodarraas sheekha du'aayeeti rakkoota isan hunda du'aa isiniif godha achumaa gartee isin aamin jettanii sheekha gartee jabaadha sheekh jamaal du'aa'ii jechuunis biyya keessa ni beekamaa nama kan kadhaan saadhaa qeebalturraahi kadhaa rakkoon gartee teeysan ta gartee akka dhuunfaatiif ta waliigalaatis insha Allah yoo irra guuttatan asumaan gartee du'aayin saadhaa qaxxixa isininni dabarti jechuu abdiidha qabna rabbii keenyarra gamanaan gama gartee sheekaatiin isin dabarsaa sheekamee gamanaan rakkoo gartee jirtu tanaa fi akkasuma waan nurraa barbaachisu nu warra waa baratee fi akkasuma warra qabeenya qaburraayis maaltu barbaachisa waan juu asumaan gartee akka gartee dhaamtuuf si afeerraa gama sheekaa. غلطوا ما جزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليان كي يا كقالي في كقاري نمني ربين أبلي سجودة أبلم ما ولدتي ده هندينو نمر كتير أكو جروحان أكا غرغرتنين جا أبلي سخينيا أستاذ سعيد وربي آلات اللي أنقبي آلات تفيره أني خانين أفيرو نما إسا بيلو ورق الله ساسن نما بقيك نخيز يرامنا نا شارف كالي كان راغازي أنقا قبل تنقت أسين عمر كله رابي أردا نقا عمر كله خنافي فديز رامي دغار راخراب جاتو رانمول دير لوني في نمان على جير bakka namni ala jiru kana nama inni bira jiru san achitti waadhaan maddaan ilaal fagoo sana osoo hin ta'in nutummaan ajjiru kunu yooni biddeena tokko qabaanne akka walii kunu yooni mana lama qabaanne akka baqattoota san bakka takka nayi yooni bakka takka waan dandeenyuun akka wal gargaaru kawaan san harkaa qarshii harkaa qabu akka gargaaru kammoo san hin qabne akka du'aa goonuuf amma dhiyootan nuti du'aayis masgida irra gooneetii fi qadiyyee takka takkaan wali qabne ما شاء الله قد يتكتك نقول الرجور وان قد تعو يا بوي دوانا جايباتي قد يتكتك خيلو تكتك خننا مو يتيسن قدنة وان داكتني جنك أرشن شن جلخن أما وان سنو ربي ما شاء الله يبريتشي أكستي خننا يربي دامو قون يجو نما كتي قولين داني متي خنافو أصونو تي فتو تهاجمنو أصونا موتو عباتين تين صدا ربيتين akka keessaa'u naannoo beelti jirtu sun ma bakka nuti jirru tan nuti garru kana kamiidha garraa fedhis irraa ol jaa'e kana qofaa garramma nuti baannoo baaleetis akkasuma jaan sheekan keenya gurguddoon ka warra akka sheek Amiin ustaazonni garaagaraa akka sheek Anas Mahammad akka Abdurrahmaan Hussein akka Nashjaaj Mahammad ulamaan islaamaa hundi lallabu jirti qilleensarraanis warreen isaan dhaamsa isaanii san hunda akka fudhattan ammoo nuti naa bakka jirrutti warra gamaa eeggachuu qabu osoo hin ta'in akka if maafu wal gargaaru laalu akka if gargaarree wal yaadanne awoo diinni faanas keessa dhufee nu gargaaruu miti akka itti laala amma waa hedduu kaanii beeytanii mun feetanii warri beenxee rafaa rabbii si adabamsiisu rabbii si adabamsiisu wallahi amma zaa wanni kanaa kaate oriite zaa tana keessa waa nama shammadachuu barbaaddi akka itti nama keenyallee rabbi imaana bariidaa rabbitti haaqannu إيمان بريدة سبات أبو رب تعانو أكنو مخيسن نما دين في جبي فتربنا أقولو أمونوتي هدرا بلوما هدرا بليان إسلاما هدريا سبا هدرا نموما نمتو كفتين غرغار نما غرغارو نمتو كفتين غاريان نمتو غرغارو بيا نما أتي غرغارو أتي نمتو كفتين غاريان وانا كانت يقول ده نمبر بعدو خنا أبو نمك كيسني أكا غرغارتن إيمانا جتشكون سنرتة أتو جتشكون اللي رجع سنرتة أتو نمني وان كان أمر أجو جرتنيس حكيلين سران رجع سنيس ركعتا على جر إنه بيخاف فول الرابع خاب خسدور أديم اللي نجير سني فول الرابع خان ركعتا فول الرابع كون سامول لتوسن أكول بيرد أبنو أكسي خراب بليس خنيات إندورسا إن شاء الله دعاء تقولنا السلام عليكم إن شاء الله ما شاء الله أستاذنا خنيا نموجا بكا غرتي ملتوف كبا
namu bakka adda addaarraa dhaame kun akkuma Ustaaz Sa'iidiin namu qabeenya dalagachaa jirtan qabeenya keessanirraa jee dhaametti shayini keenyaas namootuma isaan bira jiran ollaa gartee isaanii warreen gartee buqqoo isaanii ijaan arkan warra maatii wajji buqqee ala jiru akkasuma wajjiin fayyaallee dhabee jiru akkana namoonnummaan inni bira jiru hayyee fettin taa'ina waan kana gartee rabbumaa fidee beekaadha rakkoon isaanii ta'isanii bakka jirtanii gargaaraa jechuudha gartee nuuf dhaamanii eega dhugaadha waan gartee jajjabduudha dhaamanii akkuma gartee isaan dhaaman kanatti tahee namoonni gartee beekumsa qabus namoota kana mataa walitti qabanii akka gartee gargaaran asumaan gartee isaanis gartee dhaamnaa namni gartee dandeettii bakka tanaa gartee qabdan ustaazonni jajjabaan ulamaa'iin warreen gartee naannoo kanaa jirtan hawaasa biyya alaa jiru warreen gartee quba qabdan hawaasa san mataa walitti qabdanii buusii isaanii hawaasa kana biraan gahuudhaas asumaan gartee isinit dhaamna warreen gartee sagalee tana dhagaysan dhaamsa kana namoota gartee dhimmi barbaachisu biraan nuu ga'a jechaa tanaaf gartee irraa rakkannee bakka tana eegalle akkuma gartee hadiisa qudsii keessa jirutti hadiisa gartee sahiha maal gartee jee rabbiin dubbate ani gartee dhukkubsadheetiin nan gaafatin yaa gabricha kiyya beelaweetiin nan nyaachisini daareetiin nan uffisini jee oggaa rabbi guyyaa qiyaamaa gaafii dhiyeessu yaa rabbi ati rabbi alamaa taatee dhukkubsatta rabbi alamaa taatee fayyaa dhabda rabbi alamaa taatee daartaa oggaa inni juun eebar gabrootan kiyya gabricha kiyya abaluu sibira fayyaa dhabee dheeyxeen gaafatini akkasuma beelaweetiin nyaachisini akkasuma daareetiin uffisini sanuu gartee anumaa silaa dheeyxee waan san goote nabiratti gartee ni gartaa waan silaa waan hin ansii ta'u achi gartee gartaa jeeni rabbiin gartee hadiisa san keessatti nuuf ibse kanaaf achi uffifne namoota gartee daaree uffifne namoota gartee beelawee nyaachifne rabbii keenyarraa jaalala dhugaa haa barbaannu jechuu dhaamuu barbaanneeti akkasuma gartee maal jaa hadiisa gartee sayya keessatti ergamaan alayhi salaatu wassalaam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa namoonni dachii keessa jirtan rahmata waliif godha rabbii alamaatu rahmata isiniif godha rabbii waa hundaan rahmata nuuf godha fayyaadhaan rahmata nuuf godha akkasuma rahmatuma gartee roobaa kanaawu rahmata nuuf godha rahmata qalbiitii fi kadachiitis nu abuusu jecha jajjabaadha rakkoon gartee hawaasa keenyaa rakkoo teenyaa jaadha dhabaa gargaara akkasuma gartee ibaadarra wal kaasaa jechuun akka rakkoo tana rabbiin bakkuma hundaa'uu furu namu bakka jirru ibaada fuulaa haa deebinu furmaata waan kanaa barbaaduudhaaf rabbii keenyatti haa waywaannu jechuun dhaamsa keenya gamanumaan gaamee ustaaz Sa'iidis asumaan gartee itti dabarsinaa waan gartee itti dabalee isinit dhaamuu barbaadu gamanaan gama gartee ustaazame obboleeyyan kiyya wanni inni isinii dhaama yeruma ammaan tana viidiyoo tana waraabaa jirrullee ala kanaa waa gaafataniiti waa kanneneefi nu biraa deemaa jirani namni hundinuu gahee qaba gaheen abbaa qabeenyaa qabuu fi dooktarri qabuu fi akkasuma gaheen namni biyya alaa jiruu fi biyya keessa jirus yoo wal addallee taate garuu namni dhimma kanaaf jiraachuun barbaachisaadha gaheen dooktarootiin qabamaa maaliyyuu jettan yeroo amma jiru kana namoota fakkeenyaaf fayyaan qabne karaarra deeman kana miidhamanii jechuu mana hakimaallee dhaquun dhaqqabne kana akkamitti dhiiroo wallaansallee harkachuu danda'anii yoonii fi matoora qabaatan yoonii fi jechuu waan isaan biraan konkolaataa qabaatan akkaataatti isaan bira gahan san bira gahanii yoo beeladaa taates beeladuma hanga harkatti hafe sanuu akka wallaansa godhaniif yoo namaa taatellee bifuma saniin akka gartee isaan sanii wallaansa kannaniif kana wanni gartee namoota keenyarraa eeggamu inni kaan akkuma jenne san yeroo hunda jechuu amma akkuma isheen keenya na dura kaasee ture torban kana keessa osoo isaan karaa yaasu jiran giseenii fi addunyaa akkana dhumtee harkite fakkeenyaaf waan jechuu qaraa koosa yookaan akkuma ooyiruu galchanitti mana jiru addunyaa beelaa deemu karaa deemu dadhabde tana walitti qabanii karaarraa kuusa mana galchan san hogguma san yaamtee achuma dhaabsiftee akkasumatti woobaa mana keessa jiruu fi qaraalees woobaa san guututti gabbaaftee fi haruma gubbattee jechuu addunyaan san hundi isiitu nyaattee dabarte jechuu saniifu maaliif waan danda'aniin tola walii ooluun takka bareedduudha saniif obboleeyyan kiyya haadha fakkeenyaaf warri haadha haa baraarru yookaan daa'imman akkana haa goonu jette yoo warri daa'immaniitis mirgi daa'immaniitis warri yoo jiraate gamanumaan daa'imman karaarraa fayyaan qabne waliigata haadha jala deemu san akka gargaaru warri haadha garaa qabdu sanis akka gartee waan danda'uun gargaaru gamanumaan itti dhaabna abbootii qabeenyaatti immoo wanni dhaabnuuf akka baha Oromiyaatii fi naannolee biroottis ta'eetuma waan qaban hundaa'u wal bira fitatanii walitti qabanii lammii isaanii tanaa waan danda'an akka godhaniif aanaalee amma sheekan keenya kaasan fadis miidhagaa mayyuu mulluqqee fi aanota biroo hargees hedduu keessa jechuu gartee baalee fi kana hunda jechuu bakkoota gartee miidhaan akkanatti jirtu hunda isiitu akka gargaaran jennaani
warri biyya alaa jiran ammoo akkuma jenne sani aanaalee kana ta'eetuma akkasuma gartee bakkumootuma birootis hatee ijoolleen as bakka buutanii biyya alaa jirtan akka gartee irratti waan kanarratti gartee marii haala mijeessitanii akkuma bakka birootti illee gargaaraa jirtan kanallee akka gargaaramu asumaan dhaamsa isinit dhaamna. Ammoo fakkeenyaaf hayyoonni yookaan warroonni gartee lammiidhaaf hoggutaan illee yaaddanii waa'ee lammii irratti haasoftan dhimma kana akkatti furamu osoo irratti haasofitanii bareedaadha na fakkaate. Sheekan keenya illee jazaakumullahu khairaa warri laffaatanis warri laffa hojjirtanis isin harkaa jirraa galatoomaa isiniin jechaa ammallee akkasuma waan dandeenyuun ammas hanguma gartee ammaa dura caalaa jabaanne waan dandeenyuun lammi biraa haa dhaabbannuu jenna obboleeyyan kiyya. Saniifuu namaa fi beeyladaanis dhumaa jira waan taateef isii tana akka laaftutti osoo ilaaluun ta'in haa gartee itti yaadnu hin jaa namuu waan dandeessaniin akka gootan isin gaafannaa. Saniifuu yaan dhaamsa gamanumaan dabarseetiin karaa obboleessa kiyyaa isin deebisa. Wassalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ما شاء الله أستاذ نجا واحد دودا قرتي دامتني جما قرتي نمو جه الرجيرتو علماء أكا علماء تي دكتور أكا دكتوراتي كسمة قرتي بوتين كبينيا أكا أبوتي كبينيا تي وان كنا نمني اندينو وان اسم هندلا لتوان تهف إبران تاينا وان جتو دبرسني إيجا دوغا دا نموني انديغا bakka jiru waan rabbi isaa kennee jira ogummaa isaaf kenne ogummaa isaatiin namni hundinuu rakkoo tana rabbiif fidee beeknee furmaata waan kanaatiif haa daddafnu jechuun dhaamsa keenya obboleeyyan keenya jajjabaadhaa gaa bakka jirtanii rabbiif jecha waan kana goona ka uffata qabu uffataan akkuma gartee nabiin alayhi salaatu wassalaam himutti namni nama gartee dhabee waa'u nama daare uffise rabbiin faaya jannatarraa isa uffisaa jedha. Kanaaf waan rabbiin nuuf ballame tanaas abdachaa rabbi ballama saadhaan hambisu akkasitti khayrii dhufte tana irraa haa fayyadamnuuhi rabbiin khayrumaaf waan tana fide akka nuti irraa fayyadamnuufi yoo obboleeyyan keenya kanarra laallee boru nu mudachuu hin ooltu jechuun waan gartee shakkiin qabne namni gartee obboleessa sirra rakkoo laale guyyaa kaan isuma gartee dhufti. Kanaaf mokkora rabbiin obboleeyyan keenya fide kana keenyaa beeknee waan kana gara furmaataa haa deemnu jechuun dhaamsa keenya obboleeyyan keenya jajjabaadhaa waan kana gargaaraa jechuun asitti gartee har'a tanaaf dhufne waan kana gaa hedduudha gartee harkaa jirra naannawa Baalettis sheekotiin hedduudha gartee jira ustaaz Ibsaa Hassanfaadhaa fi akkasuma gartee ustaaz Sa'iid faa akkasuma ammaas sheekotii jajjabduu biitii san qabdu irratti akkaawwantiin maqaa nama sadii nama afuriitiin banamte hawaasa san gargaaraa jiranii akkasumatti warreen naannawa keenyaatiis kunoo gartee naannawa Fadis kana ulamaa'iin bebbeekamtuun akkuma gartee jirtan akkaawwantii nama afurmoo shanirra yoo gartee maqaa nama afurii shaniitiin bantanii hawaasni alaa akka irratti ergee hawaasa kana gartee gargaaran akka gootan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaanne nutis gaawwanni qabnu waan gartee sagalee gartee tahuufi taateef waan qabnuun bira ni dhaabbannaa qabeenyaa san gara rabbi nu kennetti inshaallah hanga gartee beekumsaas waan rabbi nu kenneen akkanatti wal bira gartee akka dhaabbannu abbaan sagaleensaa hangana gartee nutis hanguma dandeenyu gaa'ee nama hanganu dhaga'u jira kanu ol gartee sagaleensaa fuudhamtu hedduudha jira inshaallah namoota saniis asumaan itti dammeeysaa ka'aa dubbadhaa hawaasa kana furmaata gartee akka rabbii fiduuf akka furmaanni dhufuuf sossohaa jechuun dhaamsa keenya obboleeyyan keenya nuti gaa namni gartee waan qabu darbatee sodaataa hin jaamu jechumaafi hanga gartee dandeenyu dubbannee waan qabnu darbannee kanaa ol gartee qabu hedduudha jira sani afeerree gartee kottaa nuti ijoolleedhaa caaya diimeessinee itti ka'aa jechuma gartee afeerree asitti gartee gaa warri dhaqee ijaan harka sheeka keenya faadhaa mee sheeka waan gartee garteerraa hawaasa gartee buqqee kana waan gartee sanirraa mee hawaasa keenya kanaaf ibsi wanni kun yoo namaa galte akkaan namni waan kanaaf sossoha nama akkamii bakka akkam jiranii isaa kaanii haala akkamirra namni akka jiru akkuma ustaazni immoo ibsuudhaaf yaala kanatti waan garteerraa mee hawaasa keenya kanaaf. Amma naannoo keenya kana amma ummata ol yaa'u kana mana kana si gaafatee qutummaas kaanumaa dhufee si gaafate. Kaanumaa dhufee si gaafate. Baqattoonni kun. Baqattoonni hanga namni kun karaarra bakka isaanii deemu karaarra isaanii ciise. Waan nama yaakisu nama harki yoo taate malee wanni nama kaafa goosa waan dhaqqabnu kaasii kana wanni reefutti jee waan harku takkaan nama rifachiisa. Silaama kallattiidha yoo rabbiin nu laaffisee boruuf ibtaan qaamaan isaan sanni haasa'isina. Rabbi nu laaffisa. Laaffinee asuma miidiyaa keessan kanaan keessan fagoo isin bira jiraadhu isiniif hin arga. Akkas nu gootan. Kanaafuu inshaallah wanni tun waan ifaa lafa jiru nama harka nama jala qabatu rabbi isin hin taasisin.
warra harkana gartee gubbaarraa anu san rabbi nu haa godhu bismillah alhamdulillah rabbi nu haa qaybatu waa dhabaan rabbi fuula namaa nu dhaabin fayya dhabaan mana hakimaa rabbi nu dhaabin waa dhabaan aboo rooba kanaatu eega rabbiiti rooba dhabame kana hawaasa kana godhee rooba kana rabbi nu haa qannu yaa rabbi rooba kana nu qannu amma eedallee olii tana hogguu fagoorraa dhufnu bakka numa jira roobni numa jira gaasitti numa garree karaa kana gaddeemnaan hin jiru dubbiin tanuma ajaa'ibaati akkasitti rabbiin roomaata kana rabbi nu haa qannu raammata rabbi nu haa qannu quufaa warra buqqee kana biyyatti haa deebisu ammoo biyya keessa jiran tana rabbiin mokkoraaf itti erge laga ammarreessaa kana amma dachiileen hundi masno asiin akka gatamma dachiin hundi masno rabbiin qabeenya illee itti ni kan rabbiin hawaasa harrachi buqqaase hammarreessa kana jiran hammarreessa kun jugaa namni karaa adaree kana beeka asirraa kaasii hanga futtaa gobeelletti hammarreessa jaama laalee bakka amma isfaaltiin raakaatu kanarraa hanga gobeellee walitti bahutti hammarreessa jaama akka naannoo teenyaatti akkasi beekamu amma kun kana guutuu keessa namaa jira rabbiin lafuma sanuu mokkoruuf deema bilaashatti rabbiin buqqaatu irraan bitu hangam takka akka laalta silaal yoo har'aan tana waan qabnu tana waan sanduuqaa baafnu waan akkaawuntii irraa qabnu tana namnummaan ichiisan tokkichaa qabnutti gurgurree waliin jiraanne rabbiin akka nuti bakka san jiraannu nu godha hoguutaa walumaan nu kaasa geeriin hoguu bakka takka dhufte geeriin beetanii waan hoguu shanyii buusan geeriin san hoguu buute ooruu tana fixxe ooruu isaanii kutte laal fixaat deemti arraabaat deemti akkasitti yoo har'aan tana qabeenya qabnu kana fuuldura taa jiruu beete arrumaan tana miskiina biraan dhaabbatte yoo akhiratti nagee jalaa ba'uu beete arruma miskiina kana biraan dhaabbatte keessaa'u laginni hammarreessaa naannoonni araddaa umar kullee anaafati jala bulu araddaa iddoo baasa anaafati jala bulu araddaa nagee umar kullee anaafati jala bulu araddaa iddoo balina aanaa haramaa jala bulu araddaa qayransa shariif kaalatti aanaa haramaa jala bulu araddaa malkaa gammachuu kana hunda keessatti aboo dura bu'oonni keenyallee obboleessa mastawaa kan dilas dararanii miskiina miidhuun qabanii waa hedduu jira rakkoo jira akkasitti eegaa mastawaa kana gaafachuun seera akka eegaa namni gadiin faan osoo dubbisuu hin beekne dhiyoo tana gurbaa tokko qabale dubbisuu hin beeku itti kanne ayi qabale oguun dubbise sirriidha kanaaf rabbiin nama mokkoraa namni baqattoonni bira dhufe akka gargaartan hadiraa imaanaa kafa goorraa jirtus rabbiin meeshaa ammayyaatiin si dhiyeesse kuno jalaa hin baan hin taatu nama naannoo sanii beektu nama bakka ni buqqeeyyaan sanii beektu yookaan ulamaa islaamaa ta diiniif dhaabbate munishidoota diiniif dhaabbate kan waan san irratti akka naannoo san dhaytanii ilaaltan jaa achirratti isaan san akeekaa dhufanii jaallaalan eegas akka gargaarsa keessan bakka isinii ga'u akka rabbiin illee isinirraa qeebalu asumaan dhaamsa kiyya dabarfadhaa yoon hin dubbaddan jeeniin heddummeessa asitti isinirraa gabaabadhaa du'aa teenya rabbi nu haa qeebalu aboo gargaarsa jalaa rabbi nu haa baasu tartakka sabaa miidhamnaa tartakka amantii miidhamnaa tartakka borta jalaa rabbi nu haa baasu miidhaa teenya tana gahee rabbi nu haa jiru yaa rabbi aamiin yaa rabbi aamiin arraan tana akkuma gammachuu teenya rabbi nu haa lallabsu bo hulii gammachuu teenya rabbi nu haa lallabsu yaa rabbi aamiin waa dhabaas hin qabnu wal dhaba qabna malee waa dhabaas hin qabnu yoommaa namni kumni lama kuma takka wali kan miliyoona lama taati laal namnummaan kumni lama kum takka kan miliyoona lama taati midhaan ammoo hanga sanii laal meeqa bitarree kanaafuu waa dhabaas hin qabnu wal dhaba qabna wali gorree beeytota jala yaanee shari'aa teenya fayyadamne lammii teenya gargaaruun dhaamsa kiyya kanumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masha Allah, shayni keenya gaa kun akkuma amma isinii hime kana nuti immoo naannawa Harar galmashiiraadha jirra. Karaa ammarreessaa kana gaa ijuma isaaniitiin kunoo harkanii gartee irraa isiniif himaa jirani namni buqqa'ee fadiisa karaa gadii karaa miidhagaa kanarraa akkuma buqqa'anii kunoo gartee naannoo kana jirani warreen naannawa kanaa sagalee tana dhageessan hayyee rabbii waan kana nu laaluudhaaf fidee beekaadha akkasi gartee waan kanaaf furmaata ta'uun deema waan qabdan adda qoddadhaa jechuu amma gartee isinit dhaamanii ila asitti gaa kunoo ijaan garraa hanga gartee magaalaa Hararitti ol yaa'anii akkuma amma reefu obboleessi kiyya hime yeroo amma isinii waraabaa jiru kanaa namaatu dhufee waa gartee kadhatee akkasi gartee amma kannanii fi jee amma isiniif hime kana as gartee ni takka tagaa karaa gadii kana buqqee gartee namni hedduun gartee jira kanaaf waan kana walirratti ilaalinaa walit dirmadhaa beekaan akka beekatti akkasuma hayyoonni hundi akka hayyootatti manguddoonni biyya walit baasaa furmaata gartee godhaa akkasuma sheekotiinis biyya walit baasaa waan kanaaf furmaata godhaa jechuu nuti sagalee gartee ta'uu barbaanneeti hanga kana gartee dubbanne inshaallah
tabarakaa qabdu rabbiin waa taasisuu jajjabaadhaa waan kanaaf gartee furmaata gartee barbaada jecha mee ustaas Sa'iid asirratti waan dabaluu asumaan gartee isatti gartee dabarsina achi booda du'aa sheekaatiin goolabna. Ayyee obboleeyyan kiyya xumurree jirraa sagantaa teenya gammachuun qabnu gaa maaliif wanni gammachuun qabneef nama ollaan nagaa jaani obboleeyyan keenyaatu obboleeyyan islaamaatu rakkachaa jira waan taateef gammachuun qabnu yoo walumaan gammanna waan taateef akkuma jenne sanii gargaarsuma gartee karaa danda'amuun eegaa ulamaa'ii teenya irraa yoo taate akkaataatti gargaaran saniif haala mijeessuu fakkeenyaaf gizeenii fi wanna kanarratti bakka tanarratti akkuma jeessan rakkachaa addunyaa isaanii ta duubaa duute dhengada jara tokko gizeenii fi wajjin haasa'u qarshii qublamatti jechuu dibicha guddaa akka ajaa'ibaa kana qarshii qublamatti jechuu gartee kumuma lama naa kanni jaanii beete maaliif akkanaa jennaan yooniin gartee woomata akkaan illee taatu bitee haganda jiru manguddootu ayyootii afaan irraa gandatti hafe isaaniifin gad ergaa jeeti qarshuma kuma lama naa kanni sanuma addunyaa isaaniitiin namni irraa bituu hin jiru waan taateef maaliif hangan takkatti rakkoo bakka saniin nama geessi saniifuu obboleeyyan kiyya isii tana akkuma jenne sanii namni hundinuumee bakkuma jirtan itti yaaddaadha haala isaanii mijjeessaa isiniin jennaa waan haasofnu hin qabnu wanni haasofnu tanuma rakkoo lammii tanaa daranuma rakkuma jechuu gubbaarraan namni guyyaarraan dabalamaa deemu jira isin tun osoonii fi nuti hundaa waliin nun buqqaafne osootuma nagaya qabnu nagayaas kadhachuu osootuma gartee wayis qabnu walis gargaaruu danda'u amma akka shayni kanya shee jamaal jeesanitti fakkeenyaaf akka naannoo teenyaatti diinagdeedhaan beekamtudha Harargeen ta'ullee jechuun naannoon keessattuu qajallotti diinagdeedhaan naannoon amma shee jamaal himee tana gaadha asirraa kaasanii osoo ilaa gaditti yookaan naannoo tana aanaa waan isa gartee arrattanyaarraa ilaa hanga gartee fadisitti yoo wali qaban waan guddaa takka ta'a horeen dhaabbattee naawayoo waan kanaaf dhaabbattee akkasii wali qabdee uummata kana biraan geessullee jiraatte waa wayyataa wajjeetiin amana saniif obboleeyyan kiyya bakkuma jirtanitti isii tanallee akka walii dabarsanii wal biraan geessaniin isiniin ja'a angaman mandhaamsa kanaan qabaa nagaan naa jiraadha. Maasha Allah dhaamsigaa irra deddeebi'amee qaymamaa jiru namuu gahee teeysaniin waan qabdan hawaasa keessan biraan akkasuma rakkataa keessan biraan dhaabbadhaadhaa jechuudha gartee ta'ee jira kanaaf gartee jajjabaadhaa sagalee tanallee sheer godhaa waliin ga'aan dhaamsa keenya kagartee haalli kun hin mijjooyneef nama haalli kun mijjaa'uuf geessuun sheer gootee dhaqqabsiisuun sagalee tanarraa akka inni ergaa tana fudhatee furmaata waan sanis siqu godhuun qooda gartee kana bahadhu sin jenna ka sheer godhuu dandeeysanis sheerumaan gartee hawaasa kana gargaara hawaasa kana wal biraan sagalee tana wal biraan geehuudhaan hawaasa keessan bira dhaabbadha akkasuma gartee gaa rakkuma tana hundaahu nuti rabbi irraa fagaachuu akkasuma gartee ibaadaa rabbi irraa fagaachuu rakkoo gartee diin cal jenneetti ilaalu aadaa gartee guddifne shari'aa gartee xiqqeessu shari'aa irraa fagaanne rabbii keenya dagachumaatu rakkoo guddoo tana fida maaliif jennaan maal je rabbiin qur'aana isaa keessatti hime maa asaabakum min fabimaa kasabat aydiikum wahuma ifii dalaydaniif musiibaan isinif buuti rakkoon akka dhuunfaatiif ta waliigalaatis rakkuma gartee nuti dalayne ta nuti diin irra rakkoo finne ta gartee rabbiin nutti aareetu rakkoo guddoo tana fida gama rabbii irraa deebinee hawaasuma haa ta'uu bachiifnu jechuun dhaamsa gartee sheekotii teenya bira gartee geeffannoo taha jajjabaadhaa gama rabbii deebi'a akka rabbiin waan kanarraa nu furuus kennachaatuma du'aayii gartee haa godhannu ammumaa'u gartee du'aayiin goolabachuu yaana sheeka keenya jala aamin jennee walumaanuu sagantaa teenya goolabna asumaan gama sheek jamaal keenya sheek jamaal du'aayitti isin dabarsina sheeka meegaa asumaan warra gartee hawaasa nu daawwachaa jiru kanaa fi akkasuma hawaasa buqqa'ee jiruu fi rakkuma gartee muslimaa hundattu akka du'aayii gootu asumaan gartee isin afeerra. الله خيرا دعائي تنقوني هند بسم الله يلا رب نور عقبلو آمين بسم الله الحمد لله اللهم صل على يا رب نور عقبلي آمين يا رب نور قبلي آمين يا رب نور أرارم آمين يا رحمتات النلال آمين يا رب دي فما نوغوري آمين يا رب دي فما نوغوري آمين يا رب دي فما نوغوري آمين يا رب حواس حركت خنا ركوباس آمين يا رب قبيله خنا بيلباس يا رب خيدم الهداباس يا رب خدكم ندد در ركوب جلاخاس يا رب نمركون كيسو تجرتون يا رب ركوباس يا رب آمين يا رب آمين يا رب روبا خنا ندكبي يا رب روبا ندكبي يا رب روبا ندكبي يا رب ميدا جلا نباس يا رب بيتين بيه نجا نقول بيتين بيه كوفا نقول بيتين بيه جمتشو نقول يا رب حمله إلما يتيمات نقول قلبي نما جبا يا رب راقب والله دين قدام إنكيو تك
يتامان ديمتني وقو قرار ديم هدونا ربكيبتي والله يسيسن اللي ربي أغرقال خان اللي ربي أغرقال من قدو قرار ركيبتو تنقو أركان قران نمن دندو يا أمة خينيا يا أمة خينيا والله إيمان عايزين التعطات أكرم عليك برونوتي سنبين نما عرّا بوليس أبدر مترب نواقول نما بوليس أبدر مترب نجوزو أولف نواقول وان كيسا كابدو ورد در مترب سياقول وان بغرتي مالك كابدو ميدان كابدو رب سيادر مجيز كوچو كابدو رب سيادر مجيز وان أمنتي ترب سيادر مجيز وان هاوي توسون تي وان دنديسون نما غرغارو كودا كرب بياقول يا دامراد قلما رب نواقو دعائي خيسان كرن نتنغرتي أسر كرن هون درب نواقبل أبو نما لمين سياكبت نمني بيلوان سياكبت نمني أبرين دين سياكبت الرابو ده يادخي دنكر أسرات تأخوه والله الرابو ده سرقزين الرابو ده سميدين الرابو ده سندوكوسين الرابو ده سندوركين على ما كركارو كوده خياغون أبو غم كوبان نوزغر كارامي نوتيز والله أتكر كارو كوده خياغون يا ربي آمين يا ربي آمين أبو بيتين يتنا تتاجرته أما أتكر كار تربي آغون يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين جولله واخنة چورا بيسورا بياغون نمني دورا واخنة چوم بي أبيان ساق أبا چاولو سوان كنت ورا واخنة چوتي جولله فيله برسي ربي نواغون يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي كتبولا خناس نور أتقن يا ربي نجادة تنياز أتقن يا ربي علماء تنياز أتقن يا ربي رتوتا تنياز أتقن يا ربي بيتين بيجا مچوغوري بيتين بيجاللا غوري يا ربي ظالمان نور راكبي يا ربي وان نميد نور راكبي يا ربي قدابات فنيان مدي كبي بيتين نجى ملي نجى ربي يا ربي نور راكبي أركض ملي دبر يا ربي نور راكبي يا ربي بيلاني جيراني هوا سخن بيل يلا باس يا ربي ركتاني جيراني ركو جلاباس يا ربي فرماتا سيمالين كبني يا ربي جلاباس حوازقي يغاتو أوبسان تاتو محمد درمتو سياغول خوصو أدون تنسين نملا محمد درمتو سياغول أمومتو أما نوتيس أسر راخانولا خانه خبكسن درمته حواس كيسن أكا إني غرغارو غور ربنا أقول يا ربي آمين يا ربي آمين وان دلين إخلاص التنواغن وان دلين إخلاص التنواغن يا ربي نور راكيبل يا ربي صلاة خينيا كيبل يا ربي دعاء تينيا كيبل يا ربي صومنا خينيا كيبل يا ربي ذكري تينيا كيبل يا ربي قراتي قرآن نو كيبل يا ربي وان التجرتان اللي فولا خيتي بدبني يا ربي نور راكيبل يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين يا ربي آمين إسنين نيات يسر ربي سناباس أبو سلانا من نيمنا إبيبو حاجة في النامي أبوكا تجاجلو دندن ربنا عطايس يا كسبان ربك بالعزة عما يصفون والسلام صلينا الحمد لله رب العالمين يا عزيز يا غريب يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما شاء الله شيخ خينيا دعاء ربنا فاقبلوا نتيس ورر رامل كي ربنا أتاسسو daawwattoota keenya gaa dubbiin akkuma amma dhageessan kana bakka tana gartee geessee jirti jajjabaadhaa sagalee tana waliin gahaa arraaf hanguma kana nuuf guddifadhaa insha Allah hanga sagantaa birootti walitti deebinu nagaya gartee rahmaan keessa nuuf jiraadhaa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa